Hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara atiin dhufin natu dhufee silaala yaa hiriyoo halaala. Michoo baay'een qaba lixa biiftuutirra dhamsa hoogahini Oromoo tamara yoo lubbuun jiraanne turullee walgarraa rakkadhootti gorii najii hadaraa. Harrayyuu jalqabii shawa waliin gaahii qara walloos gorii khamiseen fullay mormor gamaa cahi bayi waan baratti gimbiif dambi dollo qidaamiif najootti qunnamuudhaan fedhee oduu isaanii dhabeega hadaraa kee abbee. Namni dhugaadhaa kami akeekkatu naa himi addaa wallaalee mataalli naa gallee hundinuu namaa ennaa miilaa deemuun beeysisu dhuunfaasaa malee eenyummaa keessa gubbaansaa ibsu eenyummaa dhugaa meeqamii ni beekna maaliin madaallee adda baafanna mee deebinaaf kennaa. Tolega harka fuune kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun sagantaa addaati. Sagantaan keenya addaa ammoo Abdi Qophee Week torbaan Abdi Qophee waan juuratti waa qabanneeti kan isiniif dhiyaanne. Kanaaf haga xumura qophii keenyatti nu faara turaan afirraa teenya tan kabajaati. Egaan akkuma tikaaste Abdi Qophee jechuun weelluu Oromoo yookaan aartiin afaan Oromoo sadarkaa hanga durii kaasee hanga har'aatti illee sirboottan illee amma hojjetamaa jiranu ka'umsisaa walaloo feedaloo inni namaaf kenne keessaa tidhakaa inni fudhatamu irra caalaan isaa jechuudha namni akka saabsichi dhalata jechuuf egaa hojii rabbiiti keessatti bu'aa inni aartii Oromoodhaaf buuse waan gita hin qabne jechuudha egaa torban sa'aatii amma kan kabajamaatu jiru seenaa isaatii wal qabatee kitaaban eebbisiifaman jiru waan tokko tokko kaasnee seenaa isaarraayis hojii inni hojjeterraayis hanga dandeenye hojii wajjin inni hojjete lakkoofne fixuun dandeenyu sirboottan ittiin jalqabne illee sirboottan inni hojjetan keessaa isa tokko keessatti uffata daaree booddee agabee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuunu dhabee muuta kamiitu garaa laaffisee har'a boochise. Sirboottan inni hojjetu hundi isaatuyyuu sirboottan hiika qaqqabanuu fi namni aayidiyaadhuma akka kanaallee namni fiduudhaaf baay'ee kan nama rakkisuu fi yoomiyyuu sirboottan jiraatanii fi sirboottan fakkeenya godhatte yeroo gadditu yeroo gammaddu yeroo jaalala yeroo qabsoo isaa ta'u sirboottan inni hojjetan hin jiru. Ilumaatu Abdi Qopheen maqaan isaa kuni beektaa hojii isaa tanaatu moggaasee fi namni irra hedduun Abdi Qophee kana aartii qofa keessatti beeka. Inni ammoo nama aartii qofa osoo hin taane nama miseensa adda bilisummaa Oromoo illee ta'ee qawwee illee hidhatee bosona tureerraa nama gameessa jalqabaati. Kana bira dabre ammas gaazexeessaa afaan Oromoo kan yeroo duraati. Gaazexeessummaa illee nama hojjetaa ture. Ammaan tana ammoo seenaan isaa kun yeroo jalqabaa fi ammas kan kitaaba barrootee dhaloonni ammaa kun nama shora aartii keessattis tahee gama siyaasatii fi sochii dinagdee hawaasaatii fi kana hunda keessatti gahee guddaa taphate galanni isaa maali kan jirurraa dhaabbatee dhaloonni inni qaraa ture seenaa isaa tana barreessuu qabna kan jirurraan namni lama intala isaatiin wajjin reakshin uumuudhaan waliigaltee faamiliitii wajjudha. Kanaaf seenaan isaatuun guututti barrootee Sidan dhaabamee hin jiru garuu ammoo sidaan nuti dhaabuu fi qabnu kitaaba tokko barreessinee seenaa isaa kana dhaloota keessa kaa'udha waan jaamu tokko wal qabsanii kitaaba tokko barreessanii kitaabni sun har'a torban kana keessa kan eebbifamedha. Kitaaba sana irrattis namoonni siyaasaa fi hooggantoonni mootummaa irra jalqabii walistoonni jajjaboon kan argamanii fi bifa bareedaadhaan kan qophii san gaggeessaa turantu achi namatti mul'ata. Abdi Qopheen eenyu kan jedhutti ammoo Abdi Qopheen odaa aartii Oromooti. Odaa aartii Oromoo yoo jenne namni haga isaa osoo hin ta'in rubuu isaa aartii Oromootiif dalagee carraaqee dadhabee hin jiru. Kanaaf namni kuni
aartii Oromoo keessatti gahee qaba osoo hin ta'in abbaa aartii Oromoo jennee yoo amne yaani sitti ittiin qurramamtu maaliif jennaan walaloodhaan yedaloodhaan nama wallahi inni nama akkaan namni akka isaa amma jiraachuu dhiisi yoo gana dhalate mumkin haga ammatti garuu hin jiru. Kanaaf hin jedhe hojiin hojii rabbiiti nama si amma fakkeenya yeroo hedduu fudhannee jennu weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa fudhannee jennu namni akka isaa kun siichinuuf dhalataa kan jedhu gaaffii keessa nama galcha dubbiin dubbii waaqaati waan ta'eef tariitii uumamuu danda'a kan jedhu akka nam tokkotti hojii waaqaa keessa hin gallu jenneeti malee hojiin abdiin kophee hojjete gara fuulduraatti namni akka isaa dhufee nuuf hojjetaa kan jedhu gaaffii keessa nama galcha keessatti sirboottan amma weellistoonni gurguddaan dhugaa dubbachuuf taanaan seenaa isaa Raayyaa Abbaa Maccaa tokko gaafa kaasu yeroo hedduu intervii irratti dubbatamu seenaa isaa dubbateen fixu. wajjiniin turani waan ta'eef Raayyaa Abbaa Maccaa sirboottan kanaan dura hojjetaa ture hundasaa isadha kan akka inni hojjetu kan godhe jechuudha kaaseetta hundasaa namni dhugaadhaa kamiini kuni halkanii fi guyyaa fiigdee maraattee waan hedduudha sirboottan hedduu of keessaa qaba dubbi keenya irratti Raayyaan akkuma inni jedhee sirbinni hojjete sirban jedhamu sirboottan qabsooti guutummaan guutuutti durin dhaggeeffatama ture guutummaan guutuu sirboottan qabsooti sirba sana kan hojjete walaloo fi yeedaloo abdii kopheeti jechuudha. Dubbii irratti inumaatu walaloo albama lamaan Raayyaan sirbisan keessaa Raayyaa wayita dubbatu seenaa isaa namni haga Raayyaa dhugaa namaa muru hin jiru. Seenaa abdii kophee ani irra hedduu Raayyaa irraan bariyoon hin jee hin sobne maaliif jennaan Raayyaa qabatamaadhaan nama itti dhiheenyaan guyyaa inni duullee nama qabrii isaa irratti argamee awwaallatee akkaataa inni itti awwaalamillee wayita dubbatu coraasisuu kanna dabri sirba lameen takka albama lameen inni Raayyaan hojjete san keessatti walaloo barrootee lafa jirtu namatti barbaadu ture nama akkam sagalee namoota gartee wanti adda isa godhu laasirratti tokko kana beektaa sirba walaloo fi yeedaloo barreessee lafa ka'a akka seenaan dubbatutti akka namoonni itti dhiyeenyaan beekanu dubbatanutti walaloo kana artistoota kanatti waama artistoota walaloon kun eenyutu danda'e hojjeta walaloon kun artistii eenyuuf irraa deema kan jedhu akka kanatti qoree keeti kan inni namaaf kennu malee callisee ho'aati kana hojjedhu hin jedhuuniin. Kanaaf wallistoonni hedduun walaloo fi yeedaloonni qopheessitan dhufanii laalanii wayita sirban laalee ati hin taatu waan kana bifa nan barbaadu qopheessuu dandeessu jeeni oofa kana Raayyee dhufnaan itti kanne ni ajaa'iba sigalee ajaa'ibsiifatee naan sirbi jeen akkasitti fuudhee gama sirbaa isa qofaa miti Khadiir Sa'iid albama 10 akka baase albama 10 akka keessa albamni 10 kan inni barreesse albamni 10 albamni tokko sirba meeqa albamni tokko sirba 12 10 baay'ee tokko lama sirba 100 fi hedduu dabar diddama ka ga'u mataa isaatiif barreessee hojjechiise seenaa isaa yoo himne kitaaba tokko amma fakkeenyaaf kitaaba tokko barreeffame kitaabni 11 barreessee abdii qopheedhaa barreessee dhumu barreessee waan kuman ta'ee fi waan achi keessatti ijoo ta'e qofittidha malee kan barreeffame waan hedduutu iyyuu laal seenaa nam tokko gaafa barreessitu yoo dirqama namni sun jiraate dhugaa nama sana hanga ta'e wayii irraa barta malee namni sun gaafa du'ee jedhe dhugaadhaaf eenyummaa hedduu isaa fudhateeti kan inni boqotu namni sun waan silaa irraa baramuu qabu. Kana wal qabatee ammas wallistoonni inni gama aartii fidan hangafoota artistoota ta'anii warreen jiran yoo kaafne wallahi hisaaban qaban Abdii Ibraahim yoo fudhatte Haloo Daawwee yoo fudhatte Almas Tafarraa yoo fudhatte namni inni albama biraan qabne hin jiru Adamaaru yoo fudhatte sigalee Adinaan Mahammad fudhadhu namni inni si itti kannee sirba hodhuu sirbii je'eenii sirbisiisee gama aartiin fidin hin jiru maaliifi namni kuni dildila aartii ture dildila aartiin isaa keessa dabarti malee inni aartiitti hin dhayne aartiin isaa irraa dhufte namoota gariin aartiitti dhaqan bakka ishiin jirtutti iyyafatanii biiftuu aartii jechuun danda'ama barani biiftuu aartii odaa aartii ani numaa maaliin jeen abbaa aartiitiin jeen walaloo takkaatti ture kan isaaf jecha qopheesse achi keessatti abbaa aartiitiin jeen maaliifi namni tokko wayita sullama wayii taate namni wayii dhufee si gubbaadhaan horee karaa kaayyoo isaa tarkaanfatu ati nama saniif beekadhu abbaadha ka'umsa kanaaf bu'uura aartii Oromoo waan ta'eef odaa aartii jedhamee yaamame fakkeenyaaf Oromoo yeroo gairatu odaa kana akka sadii ibsiti odaa waa sadii qaba sadeen ifirraa qaba jalaa bishaanii qaba gaaddisaa caayaa Oromoo taati qaba gubbaa firiidha qaba
jetteeti dubbatti. Kanaaf namoonni gartee odaa aartii jedhanii maqaa kitaaba gartee seenaa isaa kana moggaasan kunis namoota akkaan jajjabooti. Suuraa lammiti tokko immoo Tuujii Ibraahim Jaama. Ijoolleen tun ijoollee dhiheenya 2010 kana keessa yuunivarsiitii Jijjigarraa dokumentii maastarsiidhaan eebbifamte. Itti dhaleenyaan yeroon hordofu namoota jajjabaadha. Faamiliitti dhalaahanii seenaa isaa kun bifa kamiinii qopheessuu dandeenya namoota jajjabaa aartii tana keessatti gahee guddaa qaban dubbisanii seenaa isaa irraa iyyafatanii yeroo dheeraa booda kitaabni kun kan qophaa'e. Abdi Qopheen ammoo eenyu kan jiru Abdi Qophee ani fuula kaameraa kana dura taa'ee arraan tana dubbachuudhaaf dhugumatti yooniin nama mataa jabaatu waan hin ta'eef malee dubbachuun hin malle ture. Kanaaf Abdi Qopheen anaaf nama ofii akkuma jetteetti ilaalle nama barnootaanis fagaateedha nama seenaadhaanis fagaateedha kennaa addaati kennaa addaa uumamni kenneefi sana barnootaanis dabaleeti kan inni hojjete jechuudha namni kun keessatti innis weellisaadha beekee Abdi Qophee walaloo feedaloo namaa kennuu qofa osoo hin taane ofii isaatiifis weellisaadha amma fakkeenya hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara atin dhufin natu dhufee silala yaa hiriyoo halala sirba kana satu sirbi dubbii teetirratti sirbi kun seenaa takka qaba wayita inni sirba kana sirbu osoo inni sirba kanan sirbin jireenyuma hawaasummaatu akka dhuunfatti jiraachuu dadhabeeti dhiibamee akka inni gama qabsoo hidhannoodhaa seenu karaa mootummaatiin godhame kana wayita inni gama qabsoo hidhannoodhaa seenu haadha warraa isaa fudhanii hidhan kana ergaan itti dheete faamilii tante kana maatii tante seelaa hidhanii jiranii jaaniini sirbi kuni jaartii isaa saniif sirbame sigalee hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara atin dhufin naatu dhufee silaala yaa hiriyoo halaala sigalee walaloo baay'ee duuba jira sirbi kana immoo inni haalaan itti beekamu baatullee Abdii Ibraahimtu irra deebi'ee sirbee ittiin beekame baay'ee ittiin beekame sigalee seenaa akkanaa tana fa'aa qaba kana qofaa miti sirboonni inni dalageen kan inni gartee isa boodaa namoonni gartee isa jalaa qabanii ittiin sirban ittiin beekaman waan laayyuutti ilaalamuu miti inni ammas irra hedduu maaliin beekama sirbuun osoo hin ta'in walaloon beekama yeroo hedduu namni Abdi Qopheetu walaloo barreessan isa beekan garuu ammoo walalooleen inni barreessu tun hogbarruu afaan Oromoo keessatti gahee inni taphatu tan jalqabaa walaloodha. Hogbarruun maali? Hogbarruun afaan Oromoodhaatu walaloodhaan gabbatti. Gabbina afaanii keessattis nama gahee qabu. Kanaaf walaloonin yaadannoo torbaan Abdi Qopheetiif barreesse takkaatu ture. Mee walaloo sana dhaggeeffanneeti walitti deebina. Yaa odaa aartii hundee gaaddisa aartistoota abbaa ogbarruu afaanii hangafa hayyoota barsiisaa afaaniitii fi afoola manguddoo bakkalcha aartiidha yaa utubaa qomoo beekaa beekumsi isaa akka maddaa yaa'u kan maaddii isaa nyaachuuf namuu garas yaa'u qindeessaa fi diizaayinarii kollejjii aartistoota gaddaa fi gadadoon jiruu ta'e itti dhabdee dhaalchifte dhaloota ati abbaa aartiiti aartiin tun siif ilmaan kee guddisuuf itti irrattus qaama ilmaan keetis guddatee arrasiin ifi yaama hegeree bareeffattee itti galgalaa ganama aartiif abbaa tahuun yoo bu'aa qabaatte bu'aa aartii ammoo dhaloonni qorate kabajaaf ulfina siin malu hubate dhugaatee barbaacha farda isaa fe'ate afaanii fi aadaa sabaa safuudhaa fi seenaa helleedhaa fi hillemaa duudhaalee ganamaa takka sirraan hafne hunda faana dhoottee walaloon miidhaysitee yadoloon dabaaltee gumaachaa kan qabne qabda tee himamteen dhumtu qooda ogummaa teetii tan seenaan tee himtu walaloowwan sirbaafaa tan inni barreesse qofarraa dubbattee hin fixxu dandeesse warraaqsi barattoota sirna mootichaa raasu qalama Abdi Qopheetiin jalqabe hangaasu walaloon inni jalqaba qoqaatti ibsate keessaa tan hangafa maal ja'anii maal himanii turte jaatamoota keessa walaloo kan jalqabe Ali Birraatu hangafa fudhee ittiin sirbe hin turre akkuma gama aartii dhufeen daftara barnootaaf bite walaloodhaan cufe ammas itti fufuun qoqaa itti dhaabbatte wanni illaan seente agibeessite darbu malee lamuu hin toltu deebite karaa osoon deemuu ooyiruu bal'oo keessa burtukaanan arge bilchaate badheessa burtukaanni kankoo edaa illaa qaba tureen keessa bare ergan jaalle gubbaa burtukaana kankoo illaan isaa hamtu'u tan hundeedhaan wajjiin jiruu lakkaawwattu ani gowwaan namaa bifa gubbaa laalee hedduu nan miidhagnaaniin gammachuuf wallaale jechuudhaan sagalee isaatiin sirbetti dabalee mee xiqqoo haa mil'annu ishaaraa Abdi Qophee gameessa aartii Oromootiif kalee tahe kophee
moggarraatu tuna hundas tahuu baattu walaloo qajiirsa sirbe faa albama qudhanguutu ta'akka yaa shimbira ayyaantu ta'akka yaa lubbuuti yesinsinnooytu bakka takka oolteen bultu ajaa'ibaa mee namuutu kan ja'uun jalqabee yaa shimbira ayyaantu uddi abdii guddoodha gad haaneen dandeenyu waan haffaattuu barree gurraan wal haa geenyu dubbatu maleen dabru waan qurramatti qabu waa'ee bultiidhaafaa hoggaaniif katabu akkana faa ja'a waan nama ajjabu anis waan jaaladhu rakkachuu ifiini taayitaan dhabe ta'a naan hangafiini waliin nuu dantaadha dadaa fi tollini bultiin ulfaattuudha taphachuun hin taatu diriirsuun rakkina takka gonnoonfattu kennaan abdi qophee takkaaf lamaa miti dhiifama naaf godhaa dhaloota ammaa kanaan xiqqeessuudhaaf miti addunyaa tanarra namoonni akka abdii horatan dandeettii hedduudhaatu jira iddoo adda addaati garuu oromoo keessaa hin garre hanga ammatti tanaaf dorgomaa dhabe abdii tan kalaqa aartii tarii dhalachuu danda'a gama fuulduraatti namoota akka isaa kabajaan isaan malte osoo lubbuudhaan jiru sidaan dhaabameeti kunuunfata ummanni gurratti godheeti keenya kanaan faalladha kabajaa dhoowwatee guyyuu reebeetuma hidhatti darbatee miira dhuunfaa isaatii fi sochii hawaasummaa firaa fi hiriyoota leencalloo obbolummaa jaalala biyya fiitii fi mi'aa bilisummaa akkaataan dhiheessi walaloodhaan ibsu huba irraa fixeeti waan si dinqisiisu huba irraa fixeeti waan si dinqisiisu ifnaa qabi arra yaa shimbirroo barartu dhaamsan sin dhaammadhaa naaf deemgaa imaltu ergaatoo gaggeessi dirreedha waan nakkootu akeekni koo sirana galiin kan koo iftina bilisummaan dhuga'a dhiyootti mirkana guyyaa gammachuu san if durattiin arga jechuudhaan walaloo jaalala fakkeessee sirboonni warraaqsaa kan inni barreesse Muhammad Shu'eebitu yedoloon dhiheesse muuxannoon abdi qophee gariin walaleessuu qofa sehe qopheen gaazixeessaadhaas kilaashis hidhate diinas firraa'e jireenya hawaasummaa keessatti mirgi isaa dhiibamnaan jiraachuu dadhabee lubbuudhaaf barbaadamnaan sodaa lubbuu isaatiif jiruu isaa dhiisee meeshaa isaa fudhatee daggalatti deesse qabsoo hidhannootiif isaa bahee jiru duuba maatii guuranii hidhatti dararuun gufachiisuuf yaalanis kaayyoo isaatirraa faallaa sanii ammoo wanni isa mararaa dhugarratti cichee deemuudha fuuldura kana maatii isaatiif bakkuma jirurraa hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaaraa atin dhufin naatu dhufee silaala yaa hiriyoo halaala kan biyyaaf dhaabbate kutatee tafiitirraa biyya dura aansaa jaalalloo fi fira sadoo fi badhaadha dudda galee irraa cuncuna baaddadhee dhagaa boraafadhee biyyaafin dhaabbadhee roorroosii hifadhe jechuudhaan ejjennoo ibsatus qaqqabee yedoloodhaan ammoo abdii ibraahimii kan deebi'ee sirbe hedduu kaasuu dandeenya wallistoota hangafaa akka Qamar Yuusufii fi Adam Haarunfaa michuu baay'een qaba akka Abitoo Kabbadaa Harraagessi Wallaggaa wanni abdii qopheen hin je'in mee maaltu jiraga ameessi gu'ii hin qabne amma cophaa taakka Almaas Tafarraatiif walaloo sirbaa torba lakkaa'ee hin danda'u hunda maqaa dhawee sagal mookkana gahaa kan kenne haloo daawwe abbaa seenaa guddaa goota haqaratti cichee sanyii aartii oromoo dhiiga fiitiin biqilchee hayyuu qalamaan facaasee callaa dhaloota haamsisu goota saba isaatiif afaan tahee addunyaa irratti maqaa yaamsisu qotataa saba isaatiif oole hundi maqaa keen dhaadata dhaloonni seenaa kee dhaalee yoomiyyuu si yaadata yaa barsiisaa aadaa yaa qabsiisaa waadaa hojii ati hojjetteef maqaan kee bareeda maqaan isaa Muhammadii yookiin abdi qophee sammuu buruuf yaaddu coba dhugaa cophee mijuu hin cuqaaneen kaayyoo isaa suphee tanaaf ittiin boona qabbaneessaa laphee daandiin sirriif haqaa kadhati dhalootaaf keesse hir'ina tokko hin qabdu imaanan nu geesse galanni kan rabbi haa ta'u tokkicha harmeen deesse qaanqee bara dukkanaa biiftuu sabaaf baate qurrama tokko malee gubattee cilootte eenyummaa falmattee dungoo sabaa taate qarsaa qareeyyii qaru onnataa onnee jabaa firaa fi amballeef taate barsiisaa dhugaa sabaa hojiin kee dulloomee yoomilleen ta'u moofaa dhiigaaf lafee cabsee dhaloonni duratti oofaa dhiigaaf lafee cabsee dhaloonni duratti oofa ogeessa harka dammaa ququyyisaa dubbii qolaa bu'uuressaa ifa ammaa onnachiisaa dirree lolaa ogeessa kalaqa walaloo hayyoo gubarruu afoolaa dhukti jechoota tarreessituu yaa'aansaa gurraaf tola wardiyaa daangaa aartii sanyii ati facaafte barayyuu haa magartuuf dhalootatti laattee firii arra argaa jirra hinoo tan babal'attee saarte damboobaa dambii gaarii warshaa sirbaaf wallee silaahis hanga hojii teetii maqaan kee hin geenye malee hubachiisaa turree haqaa hayyuu sabaaf tole silaasiitu sabaaf gala osoo kan du'e gale eedduu haqa abbaa tisitee dhugaa feraa siidaa hinjiine qabda onnee dhalootaa irraa eebbisaa eebba sirrii akeektuu turree labataa dhaloonni siidaa siif dhaabe maqaa kee tolchee qabata.
Egaan daawwattoota keenya walaloo abdii kopheedhaaf barreeffame dhaggeeffannee walitti deebineeti jirra. Barreessaa walaloo kanaa Falmataadha. Egaa atis guddaa galatoomii waan hedduudha kanatti achi keessatti ibsite. Egaa akkuma beekamu jalqabni aartii walaloodha. Walaloorraan gaafa ka'ee jedhu walaloorraa ka'eeti gara yeedalootti deemu. Atis nama ga'ee aartii keessatti ga'ee guddaa baataa jirtudha. Guddaa galatoomii. Fakkeenya haa fudhannu walaloo jalqabaa abdii kophee barreesse maal ja'anii maal himanii kan jedhu sana seenaa sana akka inni itti barreesse yuunivarsiitii Finfinnee ta'ee osoo jiruuti bara 1965 hanga 1966tti waltajjii irratti kan inni barreesse jechuudha. Walalicha kan inni barreesse yeroo kana jechuun yeroo Alii Birraan kilaba Waazeemaa keessatti itti hojjechaa turedha. Dubbiteetti irratti wayitiin sun wayitii hamtuu turte. Inni barumsarra haa turu malee wayitii impaayirri yeroo san jiru sochii waa'ee Oromoo kana waan xiishaa urgaa'u yoo arge ittiin si nyaatu ture. Kana maal ja'anii maal himanii tana barreessee Alii Birraatti kanne. Alii Birraa yeedaloo isaa ta'a akkasiin bareedu san itti godhee sirbi sun kan isaaf jalqabaati. Itti aansee san qofaa miti sirba mataa isaatiif sirbe tokko qaba. Sirba ergaa mataa isaatiif danda'e. Fakkeenyaaf jaalala godhee sirba. Wanni illaan seentee agebeessite darbu malee hin toltu. Lammada deebitee ja'a. Wanni illaan seentee agebeessite darbu malee lamuu hin toltu deebitee. Ergaa isaa. Kan jedhu kan lammadaati. Gaa barri sun bara hamaa waan ta'eef ergaan inni gartee walaloon barreessuu fi yeedaloo jirjiree ittiin sirbuudhaaf irratti hojjechaa ture. San booda inni gama barumsas dabtara barumsaaf bitate maal godhee walaloo sirbaan itti barreessuun cufee gama aartii seene. Aduu guyyaa sanii aartii fi inni abbaa fi ilma ta'aniiti kan waliin yeroo dheeraa addunyaa sana turan. Dubbii teenya irratti namni haga isaa aartistoota ta'ee aartistoota keessaa gahee hagana gahu taphatee rakkatee hin jiru. Bara hamaa keessa sayyummoo bara mootummaadhaan uummanni Oromoo hacuuccaan gurguddaan irratti godhamaa jiru bara afaan Oromoo dubbachuun si ajjeesisu keessa bara afaan Oromoo dubbachuu miti ani Oromoodha jettee Oromummaa kan kee calaqqisiistu sana keessa mirgi ati lubbuudhaan jiraachuu hin jirre keessadha kan inni waan hunda kana dandamatee namoota dhaloota qubee kana ofitti qaqqabee kottaa wajjin hojjenna kottaa isiniin hojjechiisaa jedhee baadiyyaarraa aartistoota amma gurguddatanii bebbeekamanii jiran aartii Oromoo keessatti gurguddaa taphataa jiran kana gara aartiitti fidee jechuudha tokkoomsee walaloo fi yeedaloo kennee fi hojjechiisee bara hamaa sana keessadha kan inni waan akka kanaa hojjete dhugaa dubbachuudhaaf taanaan namni akka isaa har'a inni boqateeti jira. Mee akkaataa inni boqateerraa waan xiqqoo si osoo dubbanne. Akkaataan inni itti boqatee nama dhukkubsa. Yeroo hedduu inni fuudhamaa Finfinnee geeffama. Ni tumamaa ni fannifama. Ni gidiraa hedduu keessa qaxxaamuraatii haga lubbuun jiru san gahe. Kana gaafa irraa akhiraa yoo haasawaa raayyaa tokko dhaggeeffatte fuudhanii Finfinnee geessaniiti har'a waajjira poolisaa kanattidhaan boru waajjira poolisaa kanattidhaan akka Finfinnee godhaa turan. Illaa ulee isaanii sanirraa dhukkubsatee osoo hin fayyin du'e. Du'ee garuu ammas awwaalcha isaan malu hin arganne. Nama shaniin awwaallee jira yabbaa mancaa. Nama shaniin awwaalle nama shanii irratti salaannee awwaalleedha gaafa seenaa isaa kana bal'inaan namatti himu baay'ee nama dhukkubsa ture yeroo hamaa namni akka kana aartii Oromoodhaaf aarsaa Oromoodhaaf kaffalee duuti isaallee kabajan qabdu turte yeroo sana keessatti namootuma ana jedhan ofitti amananii kanneen akka raayyaa kanatu bira dhaabbate awwaalee ture jechuudha. Hamma har'a nama maatii qabudhanne. Yaa maatii ni qaba maatiin sun ammoo maal keessa jiran yoo jettee wanni haalli maatiin sun keessa jiran numa haaluma Oromoon keessa jirtu kana fakkaata gabaabumatti nuti amma fakkeenyaaf nama wayita inni jiru osoo hin ta'in wayita inni du'ee faarsinaa kitaaba barreessinaa fi siidaa dhaabnaa fi maatiin isaa ammoo haalli isaan keessa jiran amma ijoollee isaa itti dhaleenyaan hin beeka wajji haasonnaasi garuu ammoo haalli isaan keessa jiran numa fakkaata yoo hin jee malee keessa gabbuu ibsuu hin danda'u maaliif nutiin kuni maal keessa jirraa yoo jenne qofaan isaan san ibsuu danda'a haalli nuti keessa jirru ammoo haala mataa ifiitu ibsuun itti ulfaatu maaliif namni keenya wal quban qabu jechuu barbaadeeti.
Gaaffinatti uuma yeroo baay'ee wanti kuni yeroo hedduu irra deddeebineeti kan nuti kaasnu sooshaal miidiyaa arganneenis haa ta'u carraa arganneenis haa ta'u gama sagantaa dhama weellee kanaatiinis haa ta'u keessatti artistoota uummata Oromoodhaaf aarsaa kaffalan jala buunee hordofuudhaan maalirra akka jiranu yeroo hedduu sirboottan isaan sirbanis illee finneetuyyuu fakkeenyaaf gammachiiseen fudhadhuutii ilaalee haala kam akka inni keessa jiru dhama weellee keenya keessattis dubbannee turre. Gaaffii hedduu nuti uumaa jira amma sirra deddeebinee dubbachuu hin dhiisnu dhimma kanarratti osoo isaan lubbuudhaan jiranu yoo isaan illee lubbuudhaan darbanii carraa ibira dhaabbannee gargaaruu dhabnellee namoonni lubbuudhaan darban kun hojii gaggaariinuuf hojjetanii maatii qabu maatii isaanii kanatti deemnee hubachuun dirqama kan keenya gaafa namni kun du'ee jedhe seenaa isaa barreessinee walaleessinee ittiin boo'uun ittiin daldalachuun kun faayidaa nuuf hin qabu waan ta'eef ilaalcha kana osoo jijjiirree gaariidha jenna ammas taanaane kan biraa sanbata guddaa kana keessa waa lama ture jechuudha wiikiidhuma abdii kophee kana keessa koonsartii tokko jira ture koonsartii Saaliyaa Saamee jechuudha koonsartiin kunii fi eebbi kitaaba abdii kophee kun walirra bu'uun isaa akkamitti danda'ee wal hubannaa dhabame biyya tokko keessa jirama akkamitti walirra godhame kan jedhu. Koonsartiin sun akkuma yaada ati kaaste ani akka dhuunfaa kiyyatti na dhibee garuu ammoo akka namoota itti dhalaan amma fakkeenyaaf ijoollee kitaaba kana eebbisuudhaaf achirratti gahee taphachaa jiran kan hin dubbiseetu jira. Akkamitti akka sagantaan kun irra bu'ellee yoo wayitan gaafadhu sagantaan kun kan walirra bu'uutti danda'e wal quban qaban. Wal quban qabanii erga guyyaan murtaa'ee horeen dhaabbattee hojiin jalqabamtee wanni kun dhagahame. Kanaaf maal godhanii waaree booda sagantaa eebba kitaaba waaree dura sagantaa albama artist Saaliyaa Saameetii fi Taajuddin Ahmad kana godhanii murteessanii namoonni waaree dura albamicha irratti argaman waaree booda gartee gama Finfinneedha international hotel ililitti akka deebanii gartee eebba sanatti argamanis dhaamsa waliif dabarsanii bifa yaadni isaanii wal simuun waan kana qopheessan. Dubbitan irratti artist Saaliyaa Saamee artistii jabduudha. Artistii jabduudha keessatti dookumantarii dhokatan kana kee dookumantarii raayyaa kana faa walloo kana faa yeroo isin hojjettu hangama kootiin gahee amma danda'amaa ta'etti yeroo sana biyyan ture hojjechaan ture namoota dookumantarii dhokatan kana hojjechuudhaan nama cimtuudha Saaliyaa Saamee al tokko tokko maaltu jira beektaa Oromoo keenya kana keessa laalcha siyaasaatiin yoo garaagarummaa qabaattee jettee hojiin namni sun hojjetu gaafa siyaasaatiin deeggarree tokkorraa faallaa sii ta'ee jedhu laalcha wal cabsuudhaaf akka namni sun ga'ee aartii keessatti hojjenne ga'ee Oromummaa hin ba'anne kan ilaalamutu jira dhugaa dubbachuudhaaf taanaane Saaliyaa Saamee weellistuu qofa osoo hin taane nama baay'ee jabduudhaaf xiinxaltuu siyaasaatii fi akkasumas dookumantarii hojjechuudhaan nama beekamtuudha amma fakkeenya yoo fudhannee jenne aartiin gara bahaa kun xiqqoosi laaffachaa dhufeeti ture artistootuma warra gurguddaa kana biratti hafee warri dhufaa jiran kuni aartii kana gadi fageenyaan gadhaabuu keessatti ga'een jarri baachaa jiranu hanga kanas miti waan ta'eef burqaa artistootaa fi burqaa aartii Harargeen kun maalirra jirti jettee dookumantarii dhuma kana hojjette gama sanatti fookas gootee hojjechuun isiituyyuu waan tokkodha jechuudha. Yaa akkuma ati kaaste artist Saaliyaa Saamee weellistuu gama dhalaatiin dorgomtuu hin qabnedha. Moodelistii ajaa'ibaati. Kana hoggaan jedhu keessaafuu akka dubartii taate akkaataan ishiin itti Oromoota keenya kan walloo fi raayyaa kana irratti itti hojjette weellistoonni dhiiraatillee haga ammatti hojjetan hin jiru. Haga ishiidha. Dorgomaa hin qabdu. Onnattuudha. Onnattuudha. Akka malee jaalatti Oromoota keenya kana gama kana. Dabri ammas aartiin duraan gama bahaa kana turte gama dhiyaa kana ol deebitee turte amma garuu eebba CV haarawaa amma eebbisaa jirtu kanaan waan dakasitti gaggeessitee fakkaatti aartii bakka ishiin irraa dhufte sanitti gad deebisuudhaaf. Qondaaltonni mootummaa gurguddaan namoonni hedduun aartii jaallatanuu fi abbootiin qabeenyaa hedduun hanga sadarkaa kantiibaatiin kana waltajjii sanarratti argamanidha. Kun bakkuma hundatti ilaalchi akka kanaa kun artistoota ciccimoo keenyaan hojjetamuu danda'uudha qabasiniin jennaa egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.